gudii dheetto arras immoo waa tokko isinitti mul'ise. Innis maal seetanii yeroo baay'ee ijoollee keenya of eeggannoo godhaa yoo isiniin jedhan hin dhageessan. Amma kinoo urgus nyaati. Maannoo araggasaa attum akkuma beekamu dhugaa dubbachuu fi maatiin ishiin bira jirtu diraayivarii qabu jedhan. Diraayivariin kuni isaanuma geggeessan beektu miira Saawudii keessatti isaan makiinaan oofan dubartoonni isaanii diraayivarii laazim diraayivarii qabu. Diraayivarii qaban kanatti sarraatanyaan tunii fi diraayivariinis ijoollee geessee maal jedhee manumatti deebi'u. Isaan manatti wal jaalatan. Diraayivarii jaalattee isaan booda micattiin tunii oduma hojjettu ulfoofte. Yeroo ulfooftu kana yeroo sanumaatti fakkaatu soo amma naqabii achi naqabiinas naqabiin dhufe kaa guyyaan geeche kanaafuyyuu an dhugaa dubbachuuf ijoollumti keenya mataa akkamii akka qaban ani hin beeku gin maal akka itti dhagaamu inin jaa ati kan baate biyya kaayyoo kee galmaan gaachuuf malee waan akkanaati odoo dirqamaayyuu ta'e itti mattee soo qabsiisuun qabdu iyyuu turte zim jettee booda wanti akka humtuu sirraan geenye tokkotti yeroo zim jettu dhugaa dubbachuuf hin jira diraayivarii nama fakkeenyaaf diraayivarii bingaalawoonni kun hin beektu bataam itti siyaasxallu kanaafiyyuu irraa fagaachuu itti haasa'uu dhiisuu fuula itti kennuu dhiisuu korman daaqoomitiin sirraa qubatu jechuudha. Kanaaf ani ofiishiiti fuula of agarsiisteeti malee fuula isaatiin ani keessattuu mana arabootaa keessatti nama ajaa'iba ko. Kanaafiyyuu maal jechuu dhufan ture biyya ormaa kana keessatti yeroo baay'ee ijoolleen keenya waan akkanaatirraa of eeggannoo godhaa. Ijoolleen tokko araboota wajjin fuulatti kennanii booda hanga ciqileetti gaafa sin ilaalte arabas ta'e maalis ta'e fuula gaafatti kennitan ishiin beektanii sodaata akkallee siif hin qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu fuulatti kenninaa wajjin hin kolfinaa wajjin qaawwamaa hin hojjetinaa. Obboleessa keetii miti kun obboleetti ani fira keetii miti. Anitti bakka akka barbaadde wajjin hin taatu. Kanaaf irraa fagaadhu. Waan kunoo sumatu rakka tokko. Kanaafiyyuu obboloota koo waan kana sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jechuudha fi soo beektanii biyya ormaa keessatti waa baay'eetu nama rakkisaa waa baay'ee akkuma amma beektanii biyya ormaa kana keessatti namoonni hin jiru miti maatii faa godhatanii waa miidha godhatanii biyya arabaa gaafa immoo itti cimte biyya arabaa sana keessatti itti cimte galuudhaaf gaafa gara biyya jedhanii waa baay'ee nama rakkisa. Kanaafiyyuu akkasuma ofiifiyyuu keessa galuun makaraa dhaganaa immoo kotota ofitti eenyu jechuun gaarii miti. Maamcayyoon tun hojjettu hojii ishiitti rakkana takalamuun ishii sirrii miti. Maaliif ofii kiyyaa kaayyoon qabu gara fuulduraatti baqa waa baay'ee na eeggataa isa kaayyoo kiyya galmaan gaadhee okay gin yeroo kanatti biyya ormaa keessatti kan akkana taatee argamtu dhugaa akka maaltu itti dhaga'ama. Ani akkanaan naganu daa'ima deechitoo kan gattu isbaalatti qoshaashatti mee ilaala dhageechanis ta'a argitanis ta'a daa'ima urufaa qoshaashaa keessaa fa'aa argamti urufatti daa'anii gatu waan akkasitti dubartoonni keenya akkasii beektanii akkuma barbaadiyyoo ta'e isaan hin jiru tarii yookiin isaanitti illee himattee yookiin immoo sodaatti illee yoo ta'e ani beektanii ani beeku namoota tokko waan cubbuu nama haasofsiisu kuni cubbuudha waan akkana haasa'uun iyyuu waaqayyoon waan badaa nama haasofsiisini. Amma biyya kana keessatti maaltu jira seetanii ijoollee baay'een gaafa gadi ba'anii hojiin isaanii hojii akkanaati. Hojii isaaniiti baqa annawummaa argan wajjin afaan banuu jaalatu beektanii bingaalii ta'e maal ta'e hindii ta'e baqa nama laallatan isaan booda
rakkoo kanatti dhufa. Rakkoon kun gaafatti dhufe daanii talatti gatu qoshashatti gatu bakkatti gatu jechuudha. Yeroo kana ta'e kana yookiin immoo abbaa manaa irratti gatanii badu. Booddee gaafa jiranii siimte. Kalaas ofii keetiif iyyuu rakkina irra jirtaa ganaa daa'ima san fiddee biyya lafaa kanatti fiddee rakkisuurra afwayya. Maaliif amma ani beektanii namoota tokko tokko iyyuu ijoolleen tokko tokko gaafa wal fuudhanii daa'ima hanji'a 6 hanji'a 2 gatanii biyyatti gatanii biyya ormaa deeman kun iyyuu ani yeroo tokko tokko isaayyuu beektanii dhugaa dubbachuuf sirriin goone. Maaliif bakka yeroo keetti fayyadamii ilmoota isaan guddisiitoo beeksisiitoo biraa deemu yookiin immoo rakkina beektanii haati ilmoo foolii haadhatiin hin guddanne akkasuma bakka beektanii da'uu jetti bakka waa baay'eetu jira. Kanaafiyyuu deechanii tirree akkas nama biratti irree gatanii deemtu jira. Ilmoo suniin asaqayyamtiin biyya kana dhugaa dubbachuuf lafa fidanii asaqayya'uu namanna jireenya kee fooyyeffattee gaafa ani amma ta'e fooyyeffattee kan ilmoota isaan ittiin guddifattu yookiin qabaatte gaadha jedheetiin yaadaan. Namoota biratti kennanii asii siqee jechaa asii boo'aa achi ilmoon ta'e siqee jetti maal taati laata har'a akkam taati laata jettee yaaddaa jechuudha. Garuu immoo akkasirraa gartokkii tokko godhachuu si wayya. Gartokkii tokkoon hin jedhu ani gara tokkotti hojjetattee gurguddoo taate rakkoo hin qabu. Garuu daa'ima xiqqishuu kan hoggaa lamaa osoo hin taane kan ji'a 3 ji'a 4 ta'an gatanii dhufuun gatanii biraa deemuun baay'ee ulfaataadha. Dhugaa dubbachuuf ani amma fakkeenyaaf yeroo nan argu Alaati faa beektanii ani waraabaniitillee fiduu namoonni tokko hin jiru. Amma doqqoroo abbaan manaatis daa'ima san baas dhuftee gaafa birri ishiin ittiin ergine daa'ima san kan reebutu jira. Ammataan qorqorroo hin jira Itoophiyaa keessa hin beektu miti. Waan akkasii jira. Shiiwota ammoo asitti garaan ishii gubate. Waa baay'ee argaa oolaan dhugaa dubbachuu miidiyaa kanarra waa baay'een bari waa baay'ee nama barsiisaa jechuudha. Garuu yeroo kana nama hin danda'u. Daa'ima kan ilmoo qabdu dhiisii namni ilmoo hin qabne iyyuu garaan nama hin danda'u jechuudha. Gisee akkasitti argan. Ishiin naaf fooyyeffadha ilmootii hin guddifadhetti gaafa gattee biraa deemtu achitti immoo yoo ilmoo ishii sun boochii asaqayyamtee argitu asitti immoo dhukkubsatti dandeechitu hojii sana yoo hojjetuu hin dandeessu beektanii. Irraa fagaatanii jechuudha. Waan akkasiiti. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetanii amma fiiyyuu ta'e biyya lafaa kanatti fiddee hanji'a 2-3 irraa dhufuurra odoo hin dhuftee hojjetattee amma ta'e deebitee guddisuu si wayya. Waan akkasiiti. Ganammoo biyya ormaatittis dabalata akkanaa kan ammoo sirriin goone sirrii miti. Maaliif waa baay'ee nama rakkisaa. Ofiifiyyuu keessaa galuun rakkoodha. Biyya ormaa keessaa kan daa'ima fuudhanii galan dhiisate. Waan akkasiiti yaa obboloota koo gocha akkanaa yaada akkanaa kana warreen sammuu keessan keessaa qabdanii isinitti haafu. Ilmoo biyya lafaa kanarratti fiddaniitu akka gaariitti waan guddatiin namatti hafu wayya. Siifis cubbuudha. Cubbuu guddaa daa'ima biyya lafaa irratti